Nagaa fi araarri Waaqayyo Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu isiniif haa baay'atu. Guutummaa biyya Itoophiyaa irra kan jirtan gaaraa hamma godanaatti keessas alas teessanii kan dhaggeeffattan afaan Oromoo kana kan dhaggeeffattan Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Waa dubbachuufan dhufe inni dubbadhusi waanuma jireenya koo ilaallatuun dubbachuu dhufe baroota dheeraadhaaf. Fuulli kun isin jalaa badeera ta'a. Namoonni baay'een keessan na dagachuu dandeessu. Kaan keessan immoo na beektu ta'a. Guutummaa lafaa irratti har'aa maal dubbachuun dhufe haga kana duraatti kan na jaallattaniif ayyaanni Waaqayyo Abbaa Hafuura Qulqulluu isiniif haa baay'atu jecha. Araarri ayyaanni isaa gola jirtanii bakka jirtanii isiniif haa baay'atu jecha. Akkasuma kan akka tasaa isin mufachiisee natti gadditanii haalota tokko tokkoon otoo hin beekiin haala hojiin haala kamiin ta'u namootan baay'ee isin gaddisiiseef namoonni natti gadditan namoonni hojiin koo isin aarsee dhiifamaa isin gaafachuun dhufe. Dhiifamni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos akka isiniif ta'u warri natti gadditaniif araara akkanaa gootaniif ani immoo warra natti isinitti gaddeef araara akkasii godhuufan dhiifama isin gaafachuu karaa miidiyaa kanaa dhufe. Keessi keessan xinnoo kan natti mufate. Yaadaan kan natti cabdanii, ilaalchaan kan natti miidhamtanii, akkasuma hiriyoonni koo gurguddoonni warroonni afaana turtan, warroonni gargar turre immoo walirraa fagaannee jirru, hiriyoonni keenya yeroon biyya lafaa keessa ture akkasuma yeroo hojii tajaajilaa keessatti kan natti mufattan, kan walitti mufannee baay'ee dhiifaman isiniin jedha. Waaqayyoo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Macaafa qulqulluu keessaa Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 19 kaastanii 29 kaastanii gaafa laaltan hanga 35tti ilaalaa. Kutaa sana irratti gooftaa Yesuus Kiristoostu waan gochaa jiran hin beekanii yaa abbaa isaaniif dhiisii jedhe. Kaleessa gaafa waa tokko goonu otoo hin beekiin gaarii nutti fakkaatee waan nuti goone hiriyoottan keenya gaddisiisuu danda'a. Yaada garaa keenyaatiin nama gaddisiisuu dandeenya. Miira keenya of qabuu dadhabne waa baay'ee gochuu dandeenya. Namoota baay'ee gaddisiisuu mufachiisuu dandeenya. Hin beeknu nama waan ta'eef araarri Waaqayyoo gooftaa iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Hafuurri Waaqayyoo isin haa dursu jecha. Garaa dhiifamaa qabaachuun hunda waan caaluuf garaa guutuu akkanaaf dhiistan, garaa guutuu akkanatti gammaddan ana obboleessa keessan yeroo ammaa kana fuula miidiyaa kanaan dhiifamaaf araara isin gaafachuu manatti as dhufe. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Maaliifi hafaa bara koo hundumaa tajaajiluudhaaf, hafaa bara koo hundumaa gooftaa duukaa deemuudhaaf wantoota kaleessa sammuu keenya keessatti waan akka gadhee ta'ee qabannee kaane hundumaaf araaraaf dhiifama gooftaan akka nu godhuu barbaanna. Inni lammaffaan maalidhaa? Wantoonni baay'een gara booddeetti nu hambisaniiru. Yeroo qiimii yookaas nama tokkotti garaan keenya mufatee dhaabannu hafuurri Waaqayyoo nu biraa hafa. Garaa dhiifamaa gochuun, qalbii dhiifamaa gochuun, jireenya dhiifamaa keessa jiraachuun tajaajila namaas in eebbisaa, karaa namaas in saaqaa, bara namaas in saaqaa, yeroo namaas in saaqa. Akkuma koo kana tarii namoonni namatti mufattanii jirtan eebba keessan kan qabee mufannaa isin namatti mufattan ta'uu danda'a. Akkasin lafa ga'uun isinii mala akkasin hin geenye kan isin godhee akka nuti hin fagaanne ta'uu danda'a nu godhee mufannaa keenyadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Waaqayyo Abbaatti waan arge waan qabuufi waan gochaa jiran hin beekanii ati isaaniif dhiisii jedheetu araara gaafate. Gaafa inni araara gaafatu jarri isanni araara gaafate sun cinaacha isaa waraanaa jiru, qaama isaa waraanaa jiru. Kanaafi maal gochuu nu gaafata? Garaa dhiifamaa qabaachuu, laphee dhiifamaa qabaachuu, waan kaleessa keessa jirre dhiisnee garaa jaalalaatiin deddeebi'uu namatti tola. Yeroo tokko Waaqayyo galata haa argatu nan yaadadha. Yommuu sana baay'ee uummanni Oromoo dararama hamaa keessa jira. Darara hamaa keessa yeroo jedhu yommuu sana uummanni Oromoo hin cunqurfama, qeerroof qarreen hin du'a ture. Waaqayyoo akkas jedhe otoo ergaa tokko dubbachaa jiru nan yaadadha. Obboleessa tokkooni abbaasaa lafarratti itti mufatee jira ture. Otoon tajaajilaa jiru sagantaa fayyinaa tokko irratti abbaa keef dhiifama godhii ittiin jedheen. Abbaasaa kana immoo mana jaaradha jennaan rakkisee abbaansaa kun dhoowwate innis dhukkubsataadha. Sana booddee du'uu ga'eera yeroo dhumaaf na dhoowwate malee maalan dhiifama godhaafee. Dargaggeessi kun otoo hin beekiin addunyaa lafarraa kanarraa abbaa ijoollee shaniitii hin boqote. Otoon dhiifama godhi jedhee kadhadhu hin boqote. Otoo sagantaa mar'aa jiru hin jilgeenfatee achumarra boqote.
Akkasuma bara sana waaqayyo maal jechaa ture, mootii Oromootu ka'aa, Oromoon kaasaa, saba gadde kanaaf dhiiga qeerroof qarree dhangala'e kanaafi an Oromoon kaasaa. Yeroo sana abjuu keessa hin jiran Dookter Abiy mootii ta'a jedhee namni yaade hin jiru. Yeroo kana waaqayyo dubbatu eenyutu bulchaa jira? Hayilamaariyaam Dassaalenyitu bulchaa jira. Baay'ee Oromoon sodaa bir'annaa keessa jira ture. Achi booddee waaqayyo akkuma dubbate hin hojjete. Kunoo har'aa muummichi ministeeraa Oromoodha. Lammaffaa yeroo muummichi ministeeraa gaggeeffama kanarratti dhufee hojjechaa jiru immoo waaqayyotu akkas jedhe, maal natti arge seetanii bokkaa baalarraa gadi harca'ee biyyeerraa dhiquun arge. Gaafa arguu waaqayyo maandisii guddaa tokko natti argisiise. Gaafa inni natti argisiisu maandisii kana toon taa'ee ilaalaa jiru karaa baasa ture. Yeroo sana koreeder limaatiin hin jalqabne ture. Yuutuubii koo jala galtanii ilaaluu dandeessu. Sagantaa guddaa irratti ba'een ergaa kana dubbadhe. Ergaa kana irratti maal jedhe waaqayyo, karaa guddaatu ba'a biyya keenya keessa jedhe akka karaan ba'u waaqayyo dubbatee raawwate. Innan dubbachuu dhufe wanta dubbadhe ta'e jechuu barbaadee miti, wanti waaqayyo dubbate ta'edha. Ani qodaadha, waaqayyo garuu hojii hojjeta. Lammaffaa immoo biyyi keenya nagaa dhabdee jeeqamti turte. Biyyi keenya nagaa dhabdee gaafa jeeqamtu miidiyaa irratti dubbadhe, kana immoo toon tajaajilaa jiruun dubbadhe. Waaqayyo natti fide maal naan jedhee, biyyi keenya nagaa hin argatti akka jiru natti dubbate. Kanaa booddee falmiin hin ta'u, nagaan hin ta'a, kirikkiraa hin hin jedheen dubbadhe. Obboleettiin tokko miidiyaa keenya keessatti gaggeessitu turte. Yeroo sanatti kallattii toora yookaas immoo guruppii nuti fayyadamnu keessatti gaggeessituutti gaatamtu turte. Ergaa kanatti meera waldaa irratti dubbadheera. Amma immoo har'aa otoon taa'ee hiriyoottan koo maatii koo wajjin taa'ee TV ilaalaa toon jiru maalan argee, gaarummaa namaaf gochuu ka jedhu tokkon arge. Gaarummaa kana otoon taa'ee ilaalaa jiru hafuurri qulqulluun waa'ee biyya kootii tokko maal natti argisiisan otuman taa'aa jiruuti. Otuman taa'aa jiruun mul'ata arge. Biyya lafaa kana keessaa bawuza guddaa tokkotu lafa keessaa ol ba'ee samii ga'ee ifa. Garuu harki nama hundumaa wanta sana balleessuudhaaf itti fiigaa. Muummicha ministeeraa harkasaa fakkaata. Harka muummicha ministeeraa fakkaata. Oddoo tuqanii balleessan sana harkaan qabee taa'a. Harkaan qabee taa'a akka namni hin tuqneef. Maayinii jedhee gaafan keessa kottotoon irbaata nyaadhu gaafan dhaggeeffadhu hafuurri qulqulluun akkas naan jedhe. Biyya diinni balleessuudhaaf itti gamu ani harka koo biyya lafaarratti diriirseen jira. Nagaa koo biyya lafaarratti diriirseen jira. Boqonnaa koo biyya lafaarratti diriirseen jira. Waraansa ittiin sabni aadu irraan kaasa. Sagalee jedhu dhaga'e. Sagalee waaqayyoon dhaga'e. Sagaleetu gurra kootti dubbate. Aadaa kan jirtan bari'uu ga'eera. Obsaa. Egaa akkuma beektan 2004, 2005, 2006 waaqayyoo ergaa dubbachaa ture. Warroonni barreeffatanii qaban jiru, warroonni immoo dhaga'een asumaan isinitti himuu barbaada. Waaqayyoo manni dulloomaan akka diigamu, manni seeraan alaa akka diigamu 2006, 2007, 2008 dubbachaa ture. Kunoo raawwatameera. Manootiin haaraan pilaaniidhaan akka isaan hojjetaman, mattaawaqaan waraqataa kunillee akka hafu waaqayyoo dubbachaa ture. Kunoo dijiitaaliin biyya qabachaa jira. Akkuma kanaa waggaa 20 2017 irra jirra. Waggaa 20 yeroo ga'u Itoophiyaan aara galfattee rakkina ishee irraanfattee akka biyya hambaa akka isheen taatu waaqayyoo haasa'aa ture. Kunoo amma jijjiirama guddaatti dhufaa jirra. Baay'ee mijataa dhufeera. 2021 booddee albuudonni biyya keenya keessa dhokatanii jiran, albuudni biyya Oromiyaa keessa Itoophiyaa keessa dhokatee jiru bakkeetti ba'uu jalqaba. Bakkeetti ba'uu gaafa jalqabu waaqayyo waan dubbate qaba. Mootummaa Oromootii booddee akkam akka ta'u waan dubbate qaba. Isa kana yeroo biraa namoota biraa yeroo sana sagantaa yeroo sanatti tajaajilamaa turre 2005, 2007, 2008 warra achi jiran ragaadhaaf akka tasaa yoo haalonni jiraatan isinii dhiyeessuu dandeenya. Garumaa inni waaqayyo biyya keenya keessa albuudni akka ba'u dubbateera. Egaa albuuda kana arguudhaaf maal nu gaafata? Qophaa'ina nu gaafata. Biyya keenya keessa ijoolleen keenya paaspoortii baafatanii gara biyya ambaa deemu. Kana booddee garuu biyya keenya keessatti paaspoortii baafataniitu warra alaatti dhufuu jalqaba. Sadarkaan guddina biyya keenya akka isheen ariifattu waaqayyo dubbateera. Yeroo waaqayyo kana dubbatu barsiisaa Aaskulii yookaas immoo barsiisaa kutaa 12ffaa
Minaasee Darasuu akkasuma Paaster Minaasee Darasuu akkasuma Ribqaa Ihaa akkasuma Mulaata Gubaa'ee haadha keenya Armee Danaa'eetu ture. Iddoo sanatti namoota gurguddaatu ture. Mana barumsaa Beeteleem keessatti Waaqayyoo baay'ee haasa'a ture. Innaa baay'een isaa mul'achaa jira. Amma immoo waa'ee biyya keenya, cinqii biyya keenyaa, dhiphina biyya keenyaa Waaqayyoo harka koo qabadhee waan hin jiruuf harka koon saba koof diriirsaa sabni koo nagaa argata jedhe. Gammadaa Waaqayyo nagaa fida. Warri biyya bulchitanis gammadaa, warri biyya lafaarra jiraatanis gammadaa, hojjetoonnis gammadaa, taayiltoonnis gammadaa. Kana arrabsoo dhiisaatii koppi liink sheer waliif godhaa. Ergaan kun kan musliimaan jedhu, kan ortodoksiin jedhu, kan pheenxeen jedhu, kan nama kamiin jedhu, kan nama amane hundumaati. Biyya keenyaaf nagaan hin ta'a. Taa'aatii ilaalaa. Ifti guddaan tokko biyya keenya irratti hin ba'a. Biyyi keenya kun hin boqotti. Akka irraa uggurritti baay'atee, akka irraa qaala'insitti baay'atee, harca'insitti baay'ate miti. Dhaloonni baay'een gara jaallatamuutti dhufu biyya keenya akka amma ijoolleen keenya gara biyya hambaatti baatee dalagaa jirtu kana gara biyya keenyaatti gatii guddaadhaan dhufanii biyyi keenya yeroo isheen qaala'insa kana keessaa baatee akka addunyaatti gaanfa Afrikaa taatu Waaqayyo natti argiseera. 2006 natti argisiise Waaqayyo. Hagammaattis hojiirra jira. Akka karaa baasus Waaqayyo dubbatee ruutubii koo jalatti dubbadheera waa'ee karaa, waa'ee guddinaa. Ammas kanuma isinitti himaa irratti hojjedhaa. Gooftaan koo bara keessan, jireenya keessan, umurii keessan haa eebbisu. Galatoomaa nama hundumaaf sheernaa godhaa.